Aanaa Coobii keessatti ajjechaan namoota nagaa irratti maafiyaa garee 120 bilxiginnaan ijaareen raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti mootummaan naftanyaa bilxiginnaa PP ilmaan Oromoo waggaa 4 ol hidhaman oliyyannoo isaanii ukkaamsuun rakkisaa jiraachuun himame. Iraan haleellaa raawwachuun booda dooniiwwan 2 to'achuu ibsite. Ebile 23 bara 2026 shama akka fuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Aanaa Coobii keessatti ajjechaan namoota nagaa irratti maafiyoota garee 120 bilxiginnaan ijaareen raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaaldunyaan waan qindeeffachuu qabdi. Godina lixa shaggar Aanaa Coobii ganda Yuubdoo keessatti Ebila 18,2026 gareen 120 saamtonni murna bilxiginnaan ijaaree uummatatti bobbaasee roorroo hamtuu qaqqabsiisaa jiran akkuma itti fufanitti jiran. Miseensa garee saamtota kanaa kan ta'e namni maqaan isaa Yoosef Gaaddisaa yookiin Bookee Gaaddisaa nama maqaan isaa Diddaa Gaddafaa jedhamu ajaja hin fudhattu jechuun rasaasa itti roobsee ajjeesee gatuu fi nama kan biraa tokko kan mana suphaa bilbilaa keessa hojjetu dhalatuma Aanaa Coobii ganda Yuubdoo ta'e magaalaa Walakkatti ajjeesuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Gareen saamtotaa kun namoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa hojii barbaachaa gara san imalan maqaa ergamtoota wobooti jedhuun reebicha ulfaataa fi saamicha maallaqaa irratti raawwachaa akka jiran ibsameera. Caasaaleen murna PP gareen kun finxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhuun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisaa ajjeechaa suukanneessaa dhala namaa fi malle raawwachaa jiraniin wal qunnamsiisuun meeshaalee waraanaa rasaasa boombii uffataa fi dhiyeessii garaagaraa sakatta'iinsa tokko malee akka itti gurguratanii fi haala mijeessuun maallaqa argatan waliin qooddachaa akka jiran keessa beektonni ifoomsaniiru. Bilxiginnaan humna waraanaa uummata nagaa irratti bobbaasee gidiraa raawwachaa jiruun bulchuu dadhabee humna dhokataa uummataa fakkaachuun sabboontota ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatee ajjeechaa hamaa raawwachaa jiru haaluuf tattaaffii godhus ragaaleen suuraa qondaaltota olaanoo bilxiginnaa waliin kaanii fi viidiyoon garaagaraa ergamaa raawwatan erganii fi saaxilaa jiran. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti mootummaan naftanyaa bilxiginnaa PP ilmaan Oromoo waggaa 4 ol hidhaman oliyyannoo isaanii ukkaamsuun rakkisaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif jaalnasiruu sabaa waan qindeeffate qaba. Mana hidhaa Dirree Dawaa keessatti manni murtii federaalaa oliyyannoo hidhamtootaa akka mana murtii waliigalaa hin dhaqqabne irratti dalagaa jira jechuun maatiin hidhamtootaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Sababoota hin taane dhiyeessaa yeroo nurraa gubaa jiru kan jedhan hoggaa fedhan maashina iskaan godhuutu bate jechuun yeroo fedhan qalama iskiiniitu dhume jechuun waraqaa oliyyannoo tokko irratti qarshii 10 nurraa fuudhaa jiran kan jedhan hidhamtoonni galmeen teenya fuula 1,000 ol maallaqa kana hunda matamatatti hafallee yeroo raawwannees sababa biroo dhiyeessuu kanaaf uummanni Oromoo sagalee nuuf tahaa jechuun gama maatii isaaniitiin miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Haala baay'ee ulfaataa keessa jirra kan jedhan hidhamtoonni maatiin isaaniillee waggaa 4 guutuu kafaltii garaagaraa osoo raawwatanii waan qaban fixatanii akka jiran ibsaniiru. Abukaattoo qoftiin oliyyannoo qofaaf matamatatti qarshii 70,000 hanga 100,000 nu gaafataa jira waan ta'eef hadaraa sagalee teenya gurra uummata Oromoo biraan nuuf gahaa jechuun dhaamsa isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Iraan haleellaa raawwachuu booda dooniiwwan 2 to'achuu ibsite. Gabaasni oduu akka itti aanutti dhiyaata. Iraan haleellaa raawwachuu booda dooniiwwan 2 to'achuu ibsite. Humni galaanaa Iraan ulaa Hormuz keessatti dooniiwwan meeshaa fe'atanii darbaa turan 3 irratti dhukaasni banamuu booda lamaan isaanii to'achuun gara buufata doonii biyyattii fudhachuu ibse. Miidiyaan mana maree nageenyaa Iraan waliin hidhata qabu Noor News akka gabaasetti humnoonni eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan doonii isa jalqabaa Epaaminoodis jedhamu akeekkachiisa humnoota Iraan fudhachuu diduu booda dhukaasni itti banameera. Dooniin inni lammataa Euphoriyaa jedhamus erga irratti dhukaafamee booda dhaabsifameera. Doonii sadaffaan Firaansiiskaa jedhamu akkasuma itti dhukaafamuu booda dhaabsifamuu BBC Verii mirkaneeffateera. Miidiyaan humnoota warraaqsaa Iraan IRG waliin hidhata qabu Faris News Agency humnootni warraaqsa Iraan haleellaa raawwachuun dooniiwwan fudhachuu gabaaseera.
Tarkaanfiin Iraan kun kan fudhatame wayita pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp waliigaltee dhukaasa dhaabuu roobii xumurame hanga mariin biyyoota lamaanii itti aanu xumuramutti dheeressuu booda. Akka BBC Verii mirkaneeffatetti dooniin jalqaba Epaminondas jedhamu qabeenya Giriikii yoo taatu roobii ganama itti dhukaafame. Giddugalli ajaja humna galaanaa IRG akka jedhutti dooniin kunii fi dooniin alaabaa Paanamaa qabdu MSK Francisca nageenya galaanaa balaarraa waan buusaniif to'atamaniiru jedhe. Hayyama barbaachisu malee socho'uun sirna yabalaas rakkoo keessa galchaniiru jechuun rakkoo uuman jedhee ibse. Dabaluunis dooniiwwan kunniin wanti fe'anii fi ragaaleen harkaa qaban ni sakatta'ama jedheera. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu irraaf qabnu kanuma oduu birootiin haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deema.